hundumaatti wanti wal hidhate sansalanni wal hidhatee jiru jiraachuudha qaba. Lafa deemu hundumaatti Oromoon hundi lubbuun isaa akkaawunti ta'uu danda'u turre jiraata. Uummata akkasii ijaaruutti immoo sadarkaa sanatti akka ceenuu dhaammachuu barbaada. Ni goona ni dandeenya immoo amma geenyu kana gahuufi fi walumatti wacaa jalqabnee yaa uummata koo walitti haasaa walii himaa ABO'n jaarmiyaa jabaa ta'uu danda'a. Jaarmiyaa waraana ofii ittisuu danda'u ta'uu danda'a. Jaarmiyaa tokkummaa Oromoo walitti fidee akka silaa daddarba'uu hin dandeenyetti ijaaruu danda'a jennee jalqabne duula baay'eetu ture beeka keessa jiru. Iccitaniitti haftani. Ammaatii namaa diigutu ture. Ani dhuunfaatti hamilee namaatti bu'utu ture. Ani silaa sangaan iyyuu malteedhanii ofii nyaatee ofii garafee ka'ee qacheen iyyuu wayitu ture. Waan akkasii hundarra dabartaniitu daqiiqaa tokko keessatti wanni sirree gootan sun sadarkaa sana ga'ee uumarraati jalqabee. Wal calalee rimmi keessaa bahee kannachi keessaa bahee gaangiriiniin qeensa nu qabatee qeensarra tarkaanfannaan qubarra tarkaanfannaan koomee gadi achii ol tarkaanfannaan jilba nu mura jenneetu relaafuu diduutiin achirratti walitti hojjechaa qeensarraa kaasnee ofirraa kunneetu uummanni inni qulqulluun soo jaalatu. Isaanii hiyyeessi meeqa, baqataan meeqa, rakkataan meeqa maatii ofiirraa kutee of hagabsee namaa kennu nyaata osoo hin taane ofii kiisii ofii keessaa baasee fakkeenya ta'ee warra namaa kennutu walitti cichi akkaataa kanaan jaarmiyaa ayyaana qabu buleessaa fi kabajamaa tolche waan ta'eef jaarmiyaan kun ammas itti fufee isan amma jechaa jiru kana lafa kamittiyyuu koominiitii jabaa ta'e tokko. Namni isaa iddoo hundumaattuu lubbuun isaa takkaa'uun ta'e keessattiyyuu Oromoorra rakkoon gahee ka jalaa hin miliqamne akka ta'uu danda'utti jaarmiyaa of ijaaruu danda'u. Warri akkasittiin humna xiqqaatiin of ijaaree faktii adda addaa waan konspaayireesii adda addaatiin jiraatu baay'eetu jira. Nuti konspaayireesii meeqa dhaquu nun gaafatu haqa dhaqabna haqa teenyeyyuu dubbannee hin finne shirrii yookaan immoo Nataan nuti deemnu iyyuu hin jiru jechuudha. Haquma keenya qofaa irratti wal ijaarree yoo dhaabbanne koominiitii jabaa Awustiraaliyaa haga Ameerikaa, Yuuroop haga Laatiin, haga Afrikaa, haga Miidilis, Paaris keessattiyyuu Oromoon uummata safeeffatamu kabajaa qabuu fi ulfina qabu ta'ee itti fufuu akka danda'u gochuu dandeenya. Uummanni akkaataa sanaan ijaaramee wal dhaga'ee fi yoo deemu hundumaatti ammoo fedhii walii beeku bilisummaatti adeemuun hin salphataa jechuudha. Akkaataa kanaatti herrega bilisummaatti wal ceesisuutti deemuuf guyyaa gabrummaa dheerattu hir'isu wareegama gabrummaa dheeratte keessatti baay'attee baatu immoo xiqqeessuu galii barbaachisaa sanatti adeemuun ni danda'ama. Faadhaa ni dubbattanii loud and clear. Waliin jirra nuun jettanii. Nuti immoo kana dura dubbanne loud and clear lubbuun asinii kennina yookaan galmaan keenya jennee. Daddaa qabni tokko iyyuu hin jiraatu. Garuu akka barteen wayii ni ture. Namuu akkuma argetti haaluma laafinaa mootummaa kanaan iddoo irraa qawwee kaasanii akkuma bakkatti jijjiraachuun sun ture. Kun immoo faca'anii jiraachuu fi erga kufaatii Ziyaad Baaree booda waan loltoonni Somaaliyaa keessatti dhalatanii xixinnaa'anii hunduu ganda ofiif gosa ofiitiin teellaa tolfatee barbaadetti yoo isa kanaan walii galtee waan hundumaati jettee fudhattee deemuu hin dandeenye inni tokko immoo waan barbaade si godhu. Atiin kun akka nu keessatti uumamu mallattooleen adda addaa turanii kuni ichoomina gara jabina waan keessa deebii hin qabne afoo dhugaa kana booressuu isaa akkasumatti wal danda'uu dhummaa irratti hundaa'e qabatanii deemuun hafanuu ta'a waan ta'eef amma gara dirree tokkootti wal fiduu fiingee tokkoon deemuu hooggansa tokko jalatti deemuu fi dhaaba jabaa ijaarrachuutti yeroo deemamu hojiin egaa yeroo darbe torbee kaaseera sanyii midhaanii guddaa keessa aramaan hin dhibuu ooyiruu guddaa hamma sana gahurraa hundi qamadii facee qamadii ta'e hin galu. Akkasumas maatii nama guddaa ta'e wayii keessayyuu ijoolleen gadhattee guddattu maatii sana maqaa dhoofsistuu hin dhibdu. Saba hammana gahu saba hanga Oromoo kana kanuu immoo ka gabrummaa jala ture rakkoo meeqa argee
Gabrummaani yaadatta bakka meeqatti bittinsi ta'e keessaa immoo wanni garaa hojjetu gara buluu hin dhibaa jennee yaannu sunis qulqullaa'ee qaan kosiinu keessa taa'ee dhannacha ta'ee nu miidhuurra gaangiriinii ta'ee nyaatee nu kutuurra ilaaftuu hin taane jennaayyuu hin qabdu diinatti yoo galte diinaafuu haa jechuu isheenu. Diinni ba'aa nuti silaa baachuu qabnudha nurraa qooddatee waliif rakkataa jechuudha. Nuuf injifannoo malee waan duubas hin deebisu tokkoyyuu hin qabu. Too ejjennaa qabaate, too miciraan namummaa qabaate kaleessayyuu hin ganu ture jechuudha. Edda ganee si keessa taa'ee hirrimaa nyaatee si fixuurra si keessa achi bahee dubbii goofti yoo haa jala jiraate hin hammaan yeroo akkamsi ciniinaa hin argitu. Haa jala yoo jiraate garuu salpha argite feetu ulee cabsattee onnifattee mataa dhooftee ajjeesta. Onnee isaa yoo dhabde immoo irraa gorteen argita waan ta'eef karaa biraa makkattee deemta jechuudha. Bobaa jala jiru, afaa jala jiru sun garuu hammaata. Kanaaf inni kun bofa dhakaa jalaa ta'ee achi ba'e nun dhibu homaa yaaddeeyina. Hin calalamaas jira. Seeccamee dhugaaf inni aleessa daandii nadhii gammadaa irratti dhabamani. Aleessa daandii elemoo qilxuufaa irratti wareegamani. Kana qabatee inni deemu qabsoo qulqullittiin sun calalee amma mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo gara tasgabbii itituu fi naamusa jabaa qabaachuutti deemaa jira. Kanaaf waan akkasii keessatti wal'aansoodha. Wal'aansoon immoo namni wal'aansoo wal qabate haga kuffisutti alliseetuma haalli hundumtuu mijattee fi lafaan hin warri gitiinsa qabdi, wal sochoosuu qabdi, wal mocoraa qabdi, waan meeqa qabdi jechuudha. Haa kuffisus haa kufuu fi haga wal'aansoon tun turetti warri riitta baay'ee qabaati. Kanaaf gufannaan amma keessa jirru keessaa bahaa jirru kuni qaama wal'aansoo akkasiiti waan ta'eef waan tokkollee waan nama yaaddessu hin qabu. Warri akkasii nurratti hojjetu suni very lazy. Waanuma jedhu jedheetu galee rafa. We are not lazy. Sa'a 24 aktiif nuti immoo. Kanaanidha wal caalla. Kanaan nutti abdadha. Waraana bilisummaa Oromootti abdadha. Isin jabaadhaa irree ta'a. Lafa deemtan hundumaatti warra dubbattanii nama amansiisuu dandeessan. Polis vaayirasiin addunyaa kanarratti teektii adda addaa uumee tobaanuu wal amansiisee wal jala deemee karaa fedhayyuu haa ta'u jirmuu horatee waan barbaadu argatan. Nuti immoo dhugaadha qabna. Dhugaan garuu ofii isaa humna ta'ee ofii isaa miila baaseen deemu. Dhugaan yoo humnaan hin dabaalamne gatii hin qabaatu. Dhugaa qabna. Fira qaxuu biraan hin barbaachisu. Dhugaa keenya sanatti immoo irree gochuu, humna gochuu, biyyi keenyi saamamuu akka hin qabne dubbachuu amansiifachuu danda'utu nurra jira. Koominiitiin kuni sadarkaa biraatti tiraanziit gochuu irra jiraataa jechuudha. Koominiitii akka nama haasaa jiru roongi ta'e ta'uu qaba. Nama isaa eessatti iyyuu waa ta'ee akka hin hafne namni keenya waa ta'e jennaan namni nama keenya waa godhee yaa ta'e. Akkasii ta'uu danda'u irratti haa hojjennu siniin jedhaamsi kiyya. Kana warri ta'uu keessan irraa hir'iftanii hir'ina keenya itti guuttanii waa qabaattanii osoo hin taane waanuma qabdan irraati har'aas dhaaban. Kanaan olitti immoo akka hojjennu abdii nuu taatani gaachana da'oo nuu taatani nutis isinii irree gaachana abdii da'oo taaneetu wal qabannee gara rarraga bilisummaatti immoo warra wal geessu akka taanuuf jabaadhaa jajjabaadhaa. Wanni arganne jalqabbiidha. Jalqabbiin sun immoo jajjabeeffamuu fi jajamuu qabaafi malee waan Oromoo gitummoo akka hin arganne kana irratti walii galuudha qabna. Kanaa ol hojjechuu